ربي جدا ربو ما قدّا كان قياما بوسي جدا ربي قياما قبوسي سني جدا ربو ما قياما قبوسي سني جدا ورب الكعبة جدا ربي جدا ما لسنقول يعني nuti waan takka singoone hojii si galchina boru hojii deemta haa bari hojii deemta amma haa caalu jennaan haa abaasuu jedhe wallaahi bakki subbatti cadhisuuf dhaltiidhaa mara saree dhaltee diddee jedhe kenna ka ijoollee Dubaayii kun baay'ee girrimmina jettan isinin jedha tokkoffaa mana Amaaraa mana Habiibaa yoo dhaxxaniitiin jettanii guyyaa irraa Oromoo teenna tan karaa irra maraatte tan mallaqa irraa nyaatani tan karaa irra sammuun isii gallakkifte tan mana Arabaatitti kufte guyyaa irraa kumaatamaan gargaaraa oolti dheengadda mucayyoo wayii hiriyyitti Habiibaa biratti suuqii keessatti gubbaa lafa dhoofte jennaan gaggabdoo qabdi mu'attiin itti yite Habiiba dawwalte Habiibaan laayivii itti ergatte kaameraa itti hin qabinii jettee irraa dhoggite jechuudha Habiibaan kenna maraachitanii sammuu irraa gadiittanii mana ijaazaa keessatti ji'a 4 ji'a 5 horattanii kaatanii erga gaafani sammuu gallakkisee uffata baafatee jedhe sitiri gallakkise qullaa fiddanii poostatan haadha qabdanii yoo dubbatanis rakkoo yoo dhiisanis rakkoo keenya kun waan jedhamu hin beekamu obboleetti keenya kana laalee omaa keessi koo madaana ta'e dhugaa rabbii sinin jedha garaa na nyaatte baay'uma garaa na nyaatte mee fuula ishii keessa ilaala eebaadee anaa nyaatu biyyarraa yoo fidan hojii singalchina jedhaniiti kinnoo birrii maallaqa xiqqaa irraa fudhatan 100 200 kuma meeqa maatiin bakka hin qabne irra kaan liqeeffatee kaan waan qaban hundatti gurguratee dhala ofii kan biyya ormaa ergu jechuudha garuu warroonni dallaalaa kuni si warroonni dallaalaadha jettanii maqaa dhahattan kuni jechuudha ginii isa sin uume beektu laata waaqa sodaattu laata miskiinatti gaafa akkanatti taphattan haala kanaan gaafatti taphattan biyyarraa gaafa taallaltanii fiddan hanga maallaqni akkaawuntii keessan irratti galutti hanga mudditan dhugaan sinin jedha bar akkanatti bari keessattuu Dubaayii kana jechuudha mee xiqqoo haraama sodaadhaa maal godhu kara seeraan alaatiin fidu jechuudha ijoollee keenya warroonni afaan hin beekne biyya Dubaayii hin deeminaa jechuudha an akka mataa kootti Dubaayii jechuun biyya mortuu biyya falfaltuu yoo deemtan biyya Dubaayii amma ijoolleen afaan beekanii kara seera qabeessatiin deemuu ni dandeessu maallaqa sodoon fidin waa tokko doon miidhamin har'a akkanatti biyyarraa sin fidanii nagaa keechan fayyaa keechan guutuu biyyarraa dhuftanii gaafa biyya ormaatitti maraattuu taatanii har'a isaaba maraattuutiin qullaa keessan miidiyaa irratti kan gaafa sin gadi baasan maalidha mee dhugaa gisee tokko bakkaan sabni keenya kuni maalidha namni keenya kuni maalidha jedha mee laala dhaqa mana Habiibaa seenaa laalaa jechuudha galgala ganama kan himatu galgala ganama kan dhufeetu achirratti bu'aa oolu ijoollee Oromoo keenya jechuudha ijoolleen Oromoo keenya amma ijoolleen Oromoo na gargaarallee jettee gaafa bira dhatte siin gargaarani jechuudha si nyaachuuf si salphisuuf si gurgurachuuf xaaru garuu Habiibaan galatoomtu ijoollee shamarran biyya Arabaatii hedduu gargaarsa guddaa taatee jirti jechuudha inna obboleettiin keenya kun biyya ormaa dhuftee haala kanaan kan maraatte bar gaafa biyyaa baatu akkanatti miti jechuudha waan qabdu hunda gurgurtee dugugdee nan dalagadha akka intala ebeluusan nan dalagadha akka ilma ebeluusan jettee biyyaa baate malee asitti maraattuu taatee manatti dhofamtee obboleettiin keenya kun biyyarraa dhuftee torbee tokko karitti cufamee kan dhoksan jechuudha akka carraa miidiyaa irratti gadi baatee malee inna obboloota godhu gaarabbii yeroo ammaa kana biyya Arabaa sarra dallaala amananii dallaalli kun kana naaf fixee jira jettanii amantanii obboleewwan keessan gara biyya Arabaa ergachuuf hin xaarina gorfadhaa jechuudha obboleewwan keessan biyyuma keessatti haa hojjetatan waan argatanii namni bar waan dubbatuu fi waan nyaatu hin dhabu akkuma jedhame namni waan ittiin jiraatu hin dhabu bakka hin dhabnu jechuudha biyya keenya keessatti nu arabdoonni homaa nu goone arabdoonni baay'ee nu miine bar isaan maal nu godhan alagaadha ormaa hojjechuuf itti dhufne kan nu miidhaa jiru kan miidhama guddaa madaa hin fayyine kan yoomillee madaa fayyuu hin dandeenye kasitti baasu xabaasaa guddaa kasitti baasu eenyudha yoo jettan warra dallaala maqaadhaati kana jechuudha warra dallaala maqaadhaati bar dhiiratti faa nama gurgurti bar dallaalli biyyarra nama fiddeeti akka ijoollee hedduun himatanitti jechuudha akka horiititti akka hoolatitti warri dhiiraa kun dhufee keechaa maraxatee jechuudha kan fedhe san fuudhee deemmatee bakka deemmateen itti taphatee qaama ishiitti taphatee saniin booda achitti isaan deebisee warra biiloosii maallaqa kenna kana faadhaan gurguratti dallaalli Itoophiyaa iccitii gurguddaatu jira gadi hin baane malee jechuudha innaa daraa keessan isinin jedha viidiyoo kana sheer godhaa dhugaa obboleettiin keenya kun bakka kana ba'u qabdi
waan kaayyoo mana baatiif argachuu qabdi. Abjuu mana baatiif argattee hojjettee galma geechee galuu qabdi malee haala kanaan maraattee ijoollee fayyaa guutuu biyyaa ba'anii dhukkuba sammuu, dhukkuba kaanserii, dhukkubni kaanserii barcinqatiidhaan hin dhufaa hin beektu kan. Dhukkuboonni garaagaraa barcinqatiidhaan namatti dhufu. Biyya ormaa gaafa dhufte guyyaa takka dalagaa malee gaafa teechuu bara agam akka nama cimqu yaadduun dhiphuun waa meeqatu jira. Namni hojjetachuu dalagachuu biyyaa ba'ee gaafa akkana ta'u waa meeqatu jira jechuudha. Shamarran keenya bar kanuma taphaat taane jechuudha dhugaa rabbi. Haala kanaan fidanii miidiyaa irratti isaan isheedhaaf yaadanii osoo hin taane bar foolootti sassaabbachuuf miidhanii jaanjessanii erga jaanjoo godhaniin boodatti gara miidiyaa fidu. Maaliif ittiin maallaqa ittiin fooloo sassaabbachuuf ittiin maallaqa argachuuf yeroo ammaa miidiyaa maallaqa namaa kaffalaa ittiin argachuuf ittiin nyaachuuf malee ishiidha namni yaadee akkanatti olii gadi oofu hin jiru jechuudha. Ana garuu garaana nyaatte obboleettiin keenya kun dhugaa rabbiis ni jedha. Innaa waaqayyo bichaan dhugaadhaan kan ijoollee shamarran biyya arabaa dhugaadhaan garaa qulqulluudhaan gargaaraa jiru eenyudha sa'aatii kanatti Habiibaa qofa jechuudha bira dhaabbatee kan rakkate kan dhimame kan kaan ta'e kan biyyatti galuu dadhabe kan madaamiin qabde hundumaa haala mijeessite kan biyyatti galchaa jirtu kan gammachiisartu Habiibaa bichaadha jechuudha. Dhugaa waaqayyo Habiibaa umurii ishee nuuf haa dheerechuu. Goobazii cimtuu jechuudha. Gizee tokko waaqayyo waa hundaanuu nama miidhuu waa hundaanuu nama hin balleechuu. Isinin jedha hordoftoota kiyya dhugaa obboleettii teechan. Shamarri jechuun shamarri kam obboleewwan keenya jechuudha. Shamarran akka keenya hunduu obboleewwan keenya gaafa akkanatti dhiphatanii argan ani dhugaa shamarran biyya ormaa dhufte dhiphattee gaafan argu boochee gaafan argu bira darbuu hin danda'u wajjinan bu'aa oduun qabaadhee godheefin jedha waa baay'eedha jechuudha. Maaliif isheenis akkuma anaa kana hojjetachuu biyyaa baate maatii ishee biraa biyya alagaa biyya ormaa biyya hin beekne kan dhuftu bar hojjetattee akka keenya nama ta'uufi malee dallaalli itti taphatee fedhu gurguratee fedhu akka barbaade godhe bar biyyarraa dhufanii an akka seera biyya arabaatitti kan beekutti biyyarraa dhufne mana madaamii gallee madaamiin hojii ishee nu barsiifatti. Dallaalonni maal godhu fuudhanii deemanii mindaa tokko malee ji'a tokko ji'a lama mana namaa hojjechiisaa hojii haga barattutti jedhu maallaqa tokko malee mana gandaa hojjetti garuu warra biirootu nyaata humna shiisan malee tola namni mana namaa hojjetu hin jiru miti warra biirootu nyaata maali shamarri takka eenyuun illee taanaan kaddaaminatiidhaan biyyaa baate taane gaafa mana sanitti hojii eegaltu mindaan ishee herreeggamaaf akkasittiin beeka garuu warri biiroo akkasittiin herreegsisan jechuudha haga ji'a tokko haga ji'a lama mindaa ishee ofii isaaniitti nyaatanii haga hojii barattutti amma tola akkanumatti hojjetta gaafa hojii baratte immoo mindaasii kaffalama jedhanii ijoollee attaallalu jechuudha. Wanti akkanaa hedduun na bira ga'aa jira jechuudha. Dhugaa rabbii isiniin jedha. Maaliif dhugaa biyya lafaa kanarratti cibbuu kana hunda godhu keessattuu shamarran irratti moo shamarran irratti moo dhugaan isiniin jedha. Maaliif garaa jabaatu? Maaliif akkana ol godhu? Shamarran keessattuu bineensa kan taate dallaala Dubaayiiti jechuudha. Waaqayyoon yaanuuf dubbatu jechuu homaa jechuu hin danda'u dhugaa. Haa dubbatuuf obboleetti keenya kana erga miidiyaatti baatee waaqayyo rakkoo kana keessaa ishii baasa. Obboleewwan keenya baay'eellee kan akkanatti miidhamanii cinqamanii boo'ichaan imimmaaniin guyyaa guyyaadhaan akkatti dubbatan dhabanii akka jedhan dhabanii rakkachaa jiranii waaqayyo rakkoo isaan san hunda keessaa isaan haa baafatu. Dhugaa rabbii shamarran biyya ormaatitti cinqatii gubaa